akkaataa itti mirkaneeffachuu dandeessudha sii galee. Ishi kanarratti hubannoo akkamii qabda fakkeenyaaf maal sitti fakkaata gaafa yaaddu jechuudha. Baay'ee galatoomii obboleessa kiyya. Dhugaa akkaataan gaaffii kee akkaataa ittiin wal dhaggeeffannu bataam dassi ilaal. Bakka hunduu galee akka keetti na gaafate anis akka kottu osoo deebisee fi inni ta'e fudhatee hin taane walii dhiise. Waan baay'ee walirraa baranna walitti wacadii wal arrabsanii bahuun faayidaa tokko hin qabu. Teenki ulfaadhu. Yoo dandeessi hin deebisaa waan dadhabellee hubannaa kiyya qofa yoo dandeesse dhiistee deemta jechuudha. Inni jalqabaati Yesuus Kiristoos jireenyadha kan inni jedhu dubbiin jireenyaa isa keessa hin jiru siin hin jenne. Dubbiin jireenyaa ergaa Waaqayyoo irraa fidanii dhufan hundi dubbii jireenyaati bar. Wanni jarri fidanii dhufanii namootaan Waaqayyoolii tolfamaaf hin sagadinaa isin jedhan dubbii jireenyaati. Waaqayyoolii tolfamaadha yoo sagadu baatte Waaqayyo tokkoof sagadde bar jireenya argatta. Jireenya sana kanatti argattu dubbii jireenyaa sana yookiin dubbii inni sitti hime sana of fudhattedha. Si galee barsiisa inni sitti hime sana of fudhattedha. An sana didaadhaan jiru dhugaadha jechuun jiraan. Garuu Yesuus Kiristoos ofiisaatii jannatadhaan jennuuni. Ani jireenya gaafa jedhu jireenyi nuti beeknu jireenyi bara baraa jannataami. Akkas inni Yesuus ofiisaatti jireenya jechuudha osoo hin taane gara jireenyaatti nama keessaa. Gara jireenyaatti itti deemtu sunoo eessadha jennaani Yesuus karaadha malee karaan sun immoo isa si geessa gara abbaatti si geessa laali. Inni abbaa osoo hin taane gara abbaatti kan si geessu Yesuus. Si galeera? Kanaafuu gara abbaatti geessa argatee namni itti amanee Israa'eloota keessaa bara Yesuus jiru sanatti itti amanee ittiin deeme gara abbaatti deema. Jireenya ni argata. Waan inni barsiise jala namni jedhee na Yesuusin ergamummaa isaa fudhatee raajii ni dalage fedha Waaqayyootiin dalage jedhee nabiyyi ta'uu isaa namni fudhatee ergaa Yesuus fudhatee warra Israa'eloota keessaa jannata seenaa kun shakkii tokko hin qabu akka musliimaatti illee shakkii tokko illee hin qabu dhiifama tokko bilbila kaasa ishee. Abshir. Haala. Abdii ani asumaan waan tokkicha dhamadhaan illee nan ba'a ishee. Okay, ishi galoo ishi. Naaf mijatu baay'ee waan ta'eef rakkoon qabu faariyaan biraa yeroo biraallee haasofsiisuu dandeenya. Macaafa qulqulluu keessatti ani kanaafan ilaal waa'ee macaafa qulqulluu beekumsa isa karaa macaafa qulqulluutti namni otoo beeke gaariidha akka kootti yana. Fakkeenyaaf ani yeroo baay'ee natti tola isaa wajjin haasa'uun nan haasa'an naannoo waggaa lamaatii olanii dhuga baatuu warra islaamotaa wajjin intini gochaan ture biyyatti rakkoon qabu sun garuu anama fakkeenyaaf fariyaaniin macaafa qulqulluun siif galaa yookiin mootiyyuu macaafa qulqulluu isa jedhu sana fudhattaa gatiin jedhee gaafadheef qabaan ofii koof jechuudha. Sababni isaa hiika isa macaafa qulqulluun jedhu sana isa karaa warra Israa'eliitti ergamaa jedhe sana Israa'eliif bichaan ergame isa jedhu sana maaf akkas akka jedhe macaafichi qulqulluun natu hiikaaf yookiin mootiyyuu natu itti ibsa malee natuyyuu hubannoo isa sana ani argadhe sana kennaafi malee inni na hubachiisuu hin danda'u. Sababni isaa warra Israa'elotaaf duwwaa ergameedha. Kana jechuun Israa'el ክርስቲያን እንደሆነ ነው እነሱ የሚያምኑት የክርስቲያን ህዝብ ብቻ ነው። ነገር ግን እሱ እንደዛ አይደለም ለጠፉት ነው የሚለው ከእስራኤል ቤት ለጠፉት ነው አይደለም የሚለው ቃሉ ወረ ከራ ወረ እስራኤሉ ተከራ ወዲን ሰራ ወረ ጅረኒፋን ሄርገሜ ለጠፉት ነው የተላከው እንጂ ለእስራኤል ቤት ብቻ አይደለም ከእስራኤል ቤት ለጠፉት ይህ ማለት እስራኤሎች ወይ ደግሞ ይህ የእስራኤል ቃል ራሱ የሚለው ምን እንደሆነ ማለከተ ቤኩምሰ ኢሳ ገዲ ፈጎ ከን ከራ ፉራ በርባቺ ሰዋን ደፊ ሳኒፈን መጫፈ ቁልቁሉ ሁበና መጫፈ ቁልቁሉ አከ ቤኩፈን ከን በርባዲያን Fakkeenyaaf Qorontos tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsi 16 akkas jedha nuuf garuu Waaqayyo tokkicha jenna innis abbaa waan hundumaa isa irraa dhufu nuyis isaaf jiraan gooftas tokko qofa jenna innis Yesuus Kiristoos gooftas tokko jenna innis Yesuus Kiristoos jenna wanti hundinuu karaa isaa ta'e nuyis karaa isaa jiraannaayidha. So karaa tokkicha Yesuus Kiristoos goofticha ta'uu isaa beekna. Inni kun mootiyyuu Kiristoos gooftaa jechuun waan tokko waan nama koloneeffatee qabaate jechuudha. Namni addunyaa kanarratti wanti isaa ol tokko illee hin jiru jechuudha. Gooftummaan eeyuudha Kiristoosi. So fariyaanillee amma karaa qabateera natti fakkaatanis karaa qabee jira. Yeroo biraas guddifnee yoo barbaade manuma isaatti yoo barbaade mana keetti teenyee wajjumaan ani baay'isoo nama manaani taa'ee nama haasofsiisu yaada mataa isaan namni yoo ibsatu nattis tola. Arrabsoo maalii sanas hin jaalladhu garuu macaafa qulqulluu natu ibsaa fi inni yoo barbaade quraanaan akkas jedha jedhee naa ibsu malee macaaficha hin beeku hin hubatus hin galuufis baay'isoo isa sana natu hubachiisa macaaficha waachuudha. Kanaafan macaafa qulqulluu gaafiin kiyyanni duraasu sanaa jechuudha. Si galee mini? Yaa naa galee. Quraana naa hubachiisu ani macaafa qulqulluu hubachiisa. Mee waan amma dubbatte irratti carraanaa kennita? Waan amma dubbatte irratti carraa inuma si gaafadha malee wannan jedhu yaada koo ibsadheetiin
Yeroo biraa sirriitti bal'inaan osoo haasofne wayyuu fariyaan. No, gaaffii dheeraa miti kasumatti qosi gaafadheetanis karaa jalqabuuf waan ta'eef baay'ee isin wannan jedhu. Wanni si gaafadhu maaliif inni tokkoffaa madamdamaati irra keessa lakkennee Israa'eloonni kiristaana jedhee jettu takkaan Israa'eloonni kiristaana jedhee hin beeku. Kiristaana illee hin turre Israa'elus ta'ee Yesuus ta'ee kiristaana hin turre jarri. Akkas kiristaana jedhee naasawan si galee. Tokko kalammaffaa immoo atumtuu immoo Qorontos irratti wanti nuuf iddee Waaqayyo tokkotu jira. Abboo karaa isaa kan ta'e gooftaa tokkotu jira jette. Kanarraas rakkina hin qabu. Waaqayyo tokko akka jiru isa waaqarra jiru sirriitti namana. Ammoo Yesuus Kiristoos gooftaadha jennaan immoo gooftummaa isaa akkuma atiyyuu beektu Maatiyus Wangeelii irratti gooftummaa kan kenneef Waaqayyo akka ta'e ni beekta. Kanaaf gooftummaa jechuun immoo warratti aaboo qabaachuudha jettee atu ibsitee jirta. Kanaaf Yesuus Kiristoos Israa'el irrattis namoota irrattis aaboo qaba ture rakkoon tokko hin jiru sanarraa illee anaaf jechuudha. Itti aansuudhaan warra Israa'el duwwaadhaaf keessaa badan duwwaaf ergame kan jettu si wajjin hin tasmaamaan illee. በነገራችን ላይ እስራኤል ፈሶንታን ወረ እስራኤል ኬሳ በደን ከጀዱ ፍረዳን ሜ ወንን ጋፈ ስረቲና አንገለ ቶኮ ወና አከትና ደብስ ወርባዱ እስራኤል ኬሳ ወሪ በደን እኙፋቲ ከነ ይወደን ደሲና አብሲቴ ሸታና አብሲቴ አንለ ከራጀል ቀበለቹ rakkoon qabu amma ani siifan ibsa karaa bal'isaanii bal'eessee jechuudhaan siiranii si ibsa garuu amma otoo asirratti kana siin jechuu baadhee natti tolu. Sababni isaa haala maabraaraa'u በጣም ሰፊ ስለሆነ ነው። ለጠፉት ለሚለው ነገር ማለት ነው። ይገሌራ ምን ጋሬ ወንጌላ ሲገርጋሩልኝ ደንዳ እንዳለ ችግር የለውም። ሜቢ ደስ እንዳለ ምን ችግር የለውም። ኡስታዝ ፈራኒዮ ሰዓት ይቀባቴ ዲማ ሰውዮ ደንዳሜ ሜቢ ኮንግራቹ ጎረዳ ሰውን እንደንዳ ሰገሌ እኮ ሲንት ደጋ መረኮን እንጅራ መንበከሰና ገው እንደንዳም ረኮን ገው rakkoon hin jiru. Kaameraan illee cuftee asoo illee dandeessa. Zoor gootee illee asoo dandeessa. Cufnaan irraa na buusa danda'ame zoor godhee makaa'uu yaala. Okay, naannoo abshiruu akka rakkoon hin jiru. Ni yaala. Rakkoon qabu inni warroonni haasoo barbaadan haasaanii ani garuu natti hin tolu. Ayyee ishi galatoomi ulfaadhu garee wangeelaa weelkaam. Anyways, baga nagaan na idde kamii jirta abdii? Jira galata waaqayyo baga nagaan nuftee abdiin jedhama obboleessi keenya kun immoo Farahaan jedhama inni biratti argitu kun Galoo jedhama ani akka keessan baay'ee gadi fageessee waan baay'ee waan hin beekneef Farahaan yeroo inni itti ergatu kan inni accept godheef waan kan biraaf ture geemiif ture garuu kabajeenii ergan jalqabeeti naamusni isaa baay'ee nabite baay'ee akkaataan itti namatti dhiyaatu dhugaa dubbachuuf jejuu dhiisuun hin danda'amu alamaadina qaayichaa wanta nama haasa'aa ture irratti atillee yoo gaaffii qabaattee nama baay'eetu keessaan meenshinii gochaa ture abdii garee wangeelaa gashiinii naan jechaa turan kanaaf immoo yeroo inni cheekii godhu ati immoo ergatteetta so gaaffiillee yoo qabaattee waan itti himtullee yoo qabaattee naamusuma amma jalqabne kanaan bareechine itti fufnaa innillee karaa jalqabeera Faraan akkuma sitti kaameraa zoorri gootellee deemuu dandeessa ishii ofirraa galagalchite jechuudha beeltiituun galchin